Waajjirri paartii badhaadhinaa magaalaa Adaamaa konfireensii hundee bulchiinsaa fi siyaasaa kurmaana arfaffaa geggeesse. Konfireensicha irrattis hojjettoonni sektoraalee mootummaa garaagaraa sagalirraa dhufan hirmaataniiru. Haasawaa baniinsaa kan taasisan itti gaafataman waajjira karooraa fi misooma magaalaa Adaamaa obbo Girmaa Kabbadee kaayyoon konfireensii kanaa inni guddaan fayyummaa keessoo paartii keenyaa eeguu fi hojiilee hojjetamaa turan keessatti ciminnii fi hanqinaaleen turan maali kan jedhu waliin ilaallee marii taasisuufidha jechuun kanaaf miseensonni keenya bu'uurarraa qulqullina irratti xiyyeeffachuun qophaa'ummaa keenya kan durii caalaa cimsinee hojjechuun murteessaadha jedhan. Miseensi koreen seelii waajjira keessa jiru ga'ee maal taphate? Koreen siyaasaa jira, koreen ijaarsaa jira, hoogganaan seelii jira, koreen hundeetis jira. Tokkoon keenya gaheen nuti baanu san bahuu qabna. Miseensa kana yoo horannu immoo akkamitti horannee kan jedhu san gara gaafii sanitti nu deebisa jechuudha. Kutannoo cimaadhaan itti deemna jechuudha. Hojimaataaf hojjanna. Paartiin hoo cimeedha. Wanti hunduu kan cimuu danda'a waan ta'eef kutannoo cimaadhaan hojimaaticha lafa qabsiisuudhaaf ammallee sochoonaa kan jedhu san isinii kaasuun barbaada. Waltajjii kanarratti gabaasni raawwii hojii bara 2016 dhiyaateera. Gabaasicha keessattis ciminoonnii fi hanqinoonni turan maali? Hojiilee hojjetamaa turaniin bu'aan argame maal fakkaata? Keessattuu gama misoomaa fi nageenyaatiin jijjiiramni jiru haala kamirra jira kan jedhuu fi kanneen biroo dhiyaachuun mariin irratti geggeeffameera. Miseensonni paartii badhaadhinaa hundee hojjettoota mootummaa tokko yaada kennaniin bara kana hanqinaaleen mudachaa turan inni guddaan yeroo mariin seelii geggeeffamu miseensonni keessoo keenyaa hundi itti fufinsaan hirmaachuu dhabuudha. Kanaafuu miseensi as jirru kun wantoota akka rakkootti gabaasa keessatti ka'an hunda adda durummaan furuuf xiyyeeffannoo guddaa itti kenninee hojjechuun ergama nutti kenname galmaan ga'uu qabnaa jedhan. Rakkoon ani naannoo kanatti hudhaadha jedhee kaasu harcaatii miseensa seelitiin wal qabatee maal inni rakkoon isaa kan jedhu kana sirriitti irratti walii galuun barbaachisaadha jechuudha. Namni adda duree ta'e marii seelii keessatti argamuu qaba jechuudha. Kanaan wal qabatee keessoon miseensa keenya rakkoodha kan jedhu kun yeroo hunda ka'uun qabu. Muudamaan siyaasaa yaada namaa safaruu dadhabu tokkoon hojjetaman isaa amala isaa beekuun dirqama jechuudha. Irra caalaan isaa hojiiwwan hojjetaman seektaroota 9 as keessa jiran kan ilaallatu ta'e akka seelitti ammoo dhimmoonni tokkoon miseensaa ilaallatu kan gabaasa keessatti ibsan as keessa hojjetaa mootummaa hooggansi as jiru dhimmoota xiyyeeffannoo barbaadu irrattis kan gabaasa hundee irratti sirriitti ibsamee jira. Keessattuu wanti amma mana keessaa ka'e xiyyeeffannoo guddaa kan barbaadu seelii bulchiinsaa fi siyaasaati. Itti gaafatamaan siyaasa paartii badhaadhina magaalaa Adaamaa obbo Soorichaa Asfaa'oo gama isaaniitiin yaadama paartii keenyaa osoo hin gufatiin galmaan ga'uu keessatti maal hojjechaa akka jirru ilaaluun marii keenya karaa bilchina qabuun taasisnee hojimaata keenya karaa guutuu ta'een lafa qabsiisuun bu'aa lakkaa'uu qabnaa jedhan. Kana gochuuf immoo raawwiin keenya maal akka fakkaatuu fi eessa jirra jennee of madaaluun gurmaa'insi keenya akka lubbuu godhatuuf ijaarama keenya jabeeffannee ciminoota turan itti fufsiisuun hanqinaalee jiran galtee karoora keenyaa godhannee irratti hojjechuu qabna jechuunis dhaamaniiru. Akka waliigalaatitti rakkooleen bara kana nu qonnaman, nu raasaa turan, nu qoraa turan hedduudha jechaadha. Isa funduras dhaabbachuu dandeenyee jirra. Biittis karoora ishii karaa milkaa'inaa qabuun xumurattee cehuudhaaf qophii irra jirti jechaadha. Nus akka magaalaa Adaamaatti hojiilee gurguddoo gama misoomatiin, gama nageenyatiin, gama siyaasatiin hojjetaman hedduu isaa milkaa'ina olaanaadhaan xumuruun galtee keessan jechaadha. Bu'aa keessan, dadhabbii keessan, xaarii keessan.